nagaa kooti alhamdulillah rabbil alamin baga walumaan jiraanne isiniin jechuun barbaada. Egaanii warroonni miliyoonidhaaf akka tasaa haaraa taatanii yookaan maatiin taanee fi maatii taa'aa jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo warroonni maatii taatanii jirtanii hedduu tokko galatooma baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Galanni keessan bilisummaa haa ta'uu isiniin jechuun barbaada. Egaanii guyyaa har'aa maal qabatti dhuftinaan jechuun keessan noolu akkuma kaleessa viidiyoo gadhiisee ture jechuudha. Viidiyocha jalattis yaada keessan naa barreessitanii jirtu. Ani silayyuu waa tokko gaafan hojjedhu baay'ee gaafan dubbadhus hedduu tokko kabajaa namaaf qaba, hedduu tokko nama kabajaa, hedduu tokko illee nama sodaadha jechuudha. Qaalii jaarsoliis guutee qaalii hiriyoota kootis guutee hiriyoota kiyya diduu hiriyoota tiyya hin qaanessu jedheetiin manaa ba'ee deeme. Ani mana jaasaa hin deemu yoo hin ba'uyyuu ba'ee jira jechuudha. Ba'ee kunoo jaarsolii fidanii itti haasaa oolee garuu viidiyoo waraabuu hin dandeenye na didanii jechuudha. Ishiin jedhanii warra ishii jedhu miti waa viidiyoo hin jaalatanii miidiyaa irra bahu minaamin ishiin jedhan jechuudha. Amma kifilii qobaa keessa taa'etanii isin waraabuutti jira. Ijoolleen gara gubbaa jiru kifilii biraa keessa jiru obbolaan kiyya sadii ta'eddana jira sadan isaaniiyyuu achi keessa jiru. Kanaaf jennaan hiriyoonni koo hiriyoonni yuutuubii irra nan dhufadhanii turanii amsiyyaa jiru wal argina yaadee ture garuu wal hin argine bora dhufa jechaa jirti. Yoo bora amsiyyaan dhufte walii wajjin viidiyoo waraabna nan argadhe yaada. Waanuma dhuftu natti fakkaata dalagaarra jirti nan dhufatuun sin arginin deebiin dalagaatti maarreedha naan jette. Xiqqoo nan tuttura guyyaa lamman tokko sadan tokko bubbulee biddeenuma kana waxiima kana furadheetanii deebi'a rooziin naa gamsiisee jira waan ta'eef akkasii. Ilmi kiyyallee isaan bira jiraan isiniin jechuu barbaada. Egaanii akkuma naqee waan naqeef akka milkaa'u miti silayyuu waan hin milkoomnedha waan ta'eef jaarsoniin waan isaan naan jedhanii isinitti moo dhufee akkan asirratti bahee viidiyoodhaan dubbadhu yookaan haasa'u hin beeku isaaniiyyuu jechuudha. Waliin galle jechuudha. Yaada isaanii irratti waliin galle gonkumaayyuu wal fudhachuu hin dandeenye. Sababiin isaa itti deebii walitti araaramaa waliin lolinaa maaliif wal loltu maaliif wal xiqqeessitu nama guddaa miti isinii akkamittiinitu miidiyaa irra baataniitu waggaa amma kanayyuu walii wajjin teessanii miidiyaa irra baatanii waan hin taane kana dubbattuu jedhan. Achumarraayini ani dubbachuun barbaanne. Osoo inni miidiyaa irra baasuu baate si jammarotu inni miidiyaa irra baasee dubbachuu baate ani hin dubbadhu hin beektu. Ani yuutuuba kan biraa dalagadhaa kan biraa haasa'allee yoon kolfe xabadhe waan biraa dalaga waan biraa kolfa malee ol baasee beeka takka ol baasee hin beeku maqaallee isa balleessee hin beeku hin jedheen. Kanaaf jennaani walitti deebi'a walitti araaramaa jennaan hin barbaadu. Yoo ba'uu ta'e mana kiyya keessa naaf baani nan gala. Manuma kootti nan gala rakkoon qabu garuu isaa wajjin walitti dhufuu walii wajjin jiraachuu kana hin barbaachisu. Ilmoo isaa immoo yoo barbaade agargaaru yoommoo hin gargaaru jedhe ani iyyuu nan gurguradha qansiraa sitti dhaquu hojii waan fedhayyuu amma numna qabutti amma fayyaa qabutti ilmoo kiyyaa fi ijoollee kiyyaa fi nan tattaafadha ijoollee kiyyaaf nan hojjedha kan kanaachi haadha manaa seekanas bushuu hin danda'u haqibiin qabuun jedheen humna hin qabu humna ittiin bushuu hin qabu. Kanaafiyyuu humna waan ittiin bushuu hin qabneef iyyuu hin barbaadu. Sababiin isaa mana lama guddisuu hin danda'u. Akkuma argitan nuuroon guddiidha. Ofii kooti dhiira bitee jiraachisuu ta'e malee tasayyuu na jiraachisuu hin danda'u. Abadan na jiraachisuu hin danda'u. Sababiin isaa maaliif kunoo jireenya akkas guddiidha. Mana tokkitti qaba. Mana lamman sana keessa walii wajjin jiraanna moo of danda'eetu mana biraa naa ijaaraan jedheen. Lakkii jedhan. Manni kutaa baay'ee qaba. Manni keenya kutaa 3-4 qaba. Achi kutaatti galtu saaloniin keessan tokkumaa ta'u bakka tokkotti nyaatanii dhudduu. Iddoo bultii bichaatu garagara ta'uu qaba. Iddoo bultii bichaatu addaan ba'uu qaba jedhan. Kamitti taajama? Hin barbaadu jedhan hin barbaadu. Ani mucaasaa dubbisiisuu hin dhowwadhu.
kan kanaachi harmee kiyyatti gala maatii kiyyatti gala jedhe maatii kiyyaaf mana jaaree fi waan hin qabuuf iyyuu isaan mana kiyya keessaa ba'ii naan hin jedhan mana isaaniitti yoon gale ijoollee lama qabaa miti heerumtee galte naana jedhu namni kalaas hin barbaadu osoo of danda'ee nama qabeenya qabu ta'eeti haa ta'u abbaa mucaakooti abbaa ijoolleeti rakkinaan qabu garuu nama of danda'e miti kanaaf iyyuu hin barbaaduun jedhe hin barbaadu jedhee wal karakkarree ati nama tuffattaa ati maarreedha anillee dandeettii haasaallee hin qabu labeettanii dandeettii haasaallee hin qabu obbolaa kiyyatu itti darbee hin barbaaddu naa jeen obbolaan kiyya hin barbaadu jee maaf hin barbaaddu rakkoo maalii qabaa si duwwaa irratti ba'ee 3-4 fuuchuun naan jedhan laa hin barbaadu itti dubbadhaan jeen iseen obboleettii kootii itti darbite haasaa kana kuttee buufti boongashitu itti darbite hin barbaadu jette kalaasetteen yoo danda'e ishee kana qodaa qobaatti bituu qaba ishee kana qobaatti farrashuu qaba qodaa sen itti hangala jette biyyatti ergatte sana isheedhaa deebisanii kan biraa yoo kiraayii fuudheefis yoo ijaarrates adda ba'uu qabu malee walii wajjin galuu hin qaban jetteen obboleettiin koo haxxeedha hin danda'amutte isintu gargar baasaa jira isintu maarree gochaa jira jedhaniini lakki kanaa miti waan isheedhaaf ta'u malee waan isheedhaaf hin taane ittoofnee booda wal loluu miidiyaarra wal baasanii maal jechuu kana hin barbaachisu mana qobaan ishee fuudhee mana ishee kiraayii fuudheefis ijaareefis isee duraanii hin baasa taanaan haa ta'u abbaa manaa fi haadha manaa gargar diiguun hin ta'u ani waliikaa yookaan gargar ba'aa hin jenneen mana kiyyarraa naaf abba'anii ani mana kiyya keessa jiraadha isaan mana isaanii keessa jiraatan mana waliikaa gargar ba'aa jenneen jaallatanii wal waan ta'eef mana gashuun qabu isa keessa waan nagashuun qabu akkasitti walii galuu dinnee deebi'e jechuudha ani hin barbaadu ani harmee kiyyatti gala ijoollee kan lama fudhadhe haati kiyya duraanis rakkattee na guddiste ammas ga'anii bakka keessa deddeemee qansiraa koo hojjetadhe hojii koo hojjetadhe ijoollee kiyyatti gala ijoollee kiyya naaf qabdu ijoolleen kiyya gurguddatan mana barumsaa dhaqu hin guddatu isatti anuu ammas yana hin galu aniyyuu hin galu ammaan jijjiiramutti hin galu iyyummaa isaatiif jibbitee qabeenya boru walii wajjin hortanii walii wajjin jijjiiramtanii walii wajjin ilmaan keessan guddifattu ammallee ganaa walii wajjin ilmaan deessu akkasitti maa yaaddaa naan jedhan haay nan barbaachisu kana kalaas nan barbaachisu kanarraa ani astaa birriitti erga kaan astaa birriitti ergee nyaachisa birrii kootiin kanaaf jennaan walii hin galu anatuun du'ee badeeyyuu kanaan dura sila nyaatame miti lammata nyaatamuun hin jiru hin danda'amu tokko dhuufuuni dhiirummaadhaa jedhan lama dhuufuun immoo gadhummaadhaa jedhan kanaaf jennaani lama baduun hin ta'u tokko sila banne miti tokko sila mancaane miti lammata manca'u lammata baduun hin jiru jechuudha kanaaf jennaan ilmaan kiyya sanuu dhiiramaan na rakkisee ani seeraan barsiisee hojii mataa isaanii qabsiisee as taa'ee isaaniif hojjedhee jennaan nagaa isaan bashannansiisee namni duuniyaan gabaabduudha maaltu na cinqe bis akkuma ilmaan kiyya hin gaddine abbaa qabna jechuun immoo haa ta'u maqaadhaan abbaa qabna jechuun immoo of fuulduratti ilaaluun immoo deemanii dhaqanii dubbisuun immoo gahaadha kanaaf jennaan dubbii wal loliisa wal balaaleffachuu kana dhaquu dhiisne nagaa fayyaadhaan ijoollee isaa dubbifatu mo'an nagashuun qabu kan kanaachi walii wajjin jiraadha akka kaleessaa hin danda'amu jechuudha hin danda'amu balleessaa nanaa miti waan ta'eef birrii kiyyaan fuudhee walii wajjin jiraadhaan hin ta'u of danda'e wanni haa ta'u jechuudha kanarratti walii galuu dinnee dhiise jiraa jechuudha. Kanaaf natti hin fakkaanne jaarsolii kabajuu dhiisuu osoo hin taane nanaare jechuudha gaafa inni narraa galuu hin beeku malee nanaare baay'ee naare jechuudha sababiin isaa utuu natti himin wanta xumure hundumaa gaafa irra ga'u kanumatu na aarsee xiqqoo shirshir girgir na godhe jechuudha kanaafiyyuu natti hin fakkaatu ummaa kiyyatti galaanan jibbin nan hojjetadhe nyaadhaa yoo dandeessu suuqii nan banadhaa
yoon danda'e mana rifeensaa nan banadha ijoollee kanan guddifadha maal taffe bakki keessa deddeemee hojjetadha yeroo ittiin fayyaa qabutti numan jiraadha ምንም ችግር የለም እኮ አማስት ምን hojjetadhaanis isaa gadi hin ta'u nan hojjedha yoomiyyuu taanaani isaa gadi nan taa'adha iyyaadhu inni yoo narraa adda baateen qoftaa maarre ammatuun biyya galee mala akkas galagaleeyyuu nan laalu beektu osoon biyya galee galagaleeyyuu nan laalu osoon maallaqa hin qabaanne ammani biyya rabaan jira maallaqa dhabuyyuu birri dhabuyyuu jechuudha biyya rabaan jira garuu jechuudha yoon biyya galee immoo birri tokko yoo argadha amma biyya rabaa keessa waan hin jiruuf iyyuu akka barbaadetti hojjedha akka barbaadetti hojjedhee ba'ee gala amma biyya rabaan jira ka amma tuuni biyya jiraadhe laa mukaanuu gala nan galchu galagaleeyyuu nan laalu amma kaana asan jiraa miti hojjedheen birri ergaa fakaa akkuma dheengaddaa akkuma kaleessaa mucaa diddatti hidhadhee mucaa xarapheessaa kushiinaa mana madaamii keessaatti qodaa dhiqaa akka mucaan achi deemne shaarbiidhaan mucaa lafatti dheetanii akka horii hoolaadha lafatti qodaa dhiqa akka inni hin deddeemne yerootti xinnummaa isaati yoon kifilii keessa kaa'ee dhufe silkii ilaaluun beeku kilii gaggabee boo'a mucaa koo akkasitti gassaxee moo mucaa koo akkasitti boosisee moo wajjoo nan du'e ka garaan na gubate garaadhuma koon na gubate maanan godhuun qabu kun wanta duniyaarraati gammachuunis hin jira gaddis hin jira manatti fakkaatu xiqqoo gaafa intinii ta'uu na yaachisee deebi'ee moo mucaa kootti obsa malee tu mucaan kun biraan jiraanne iyyuu obsu mucaa isa biyyaallee kanumatti obsa isa kanallee sumatti obsa jechuudha maanan godha hojii rabbiiti waan ta'eef kana sana hin jedhu daa'ima mucaa qophaa kiyya guddisuun koo waan ittiin fakkaatu waan akka kanatti hin fakkaatu isaan naa bashannanaa isaan naa nyaatanii bulan jennaan yoo na gabuu koo bulle yoon daare yoon hin uffatin homaa natti hin fakkaatu homa dhugaan isin jedha homaa natti hin fakkaatu ijoollee makiyya fayyaanaaf godhu nagaan biyya kanaan naa galchuu biyya badii kana keessa nagaan naa galchuu akkuma dalagaarraa harabinan baafne naa godhu rakkoodha biyya kanatti dalagaarraa baanaan ijoollee qabaatanii ijoollee fuudhanii galuun hin danda'amu kanaaf jennaan araban bira jirullee rabbinaaf laafessu du'aa naa godha mucaa kana wajjin na jaallattee bakka mucaan boo'u kan isaaniitti fiiga mucaa koo galagaleen ilaalu hojii isaaniitti hin fiiga jechuudha bakka yeroo tokko maal gootaga jirudha waan gootuun qabdu akkasii kanaaf iyyuu in araaramu ani yaada kee jijjiirradhu yaada kee naanneffadhu jedhanii kanaaf iyyuu waan naanneffadhus waan hin jijjiiramu sin qabu sababii isaa mucattii koo kanatu na gaddisiisa anaa wajjin mana arabaa keessatti gubattu kanatu na gaddisiisa jechuudha nama bira kaa'uuf nama itti namanu namatti ijoolleen birri 500 riyaala 500 namatti kennadhu deemii aannan isaa bitii fi baambiriisii kana fa'aa bitii fi namatti kenne riyaala 500 hojii dalagaa guddaa galii naan jedhanii